Mee guyyaa har'aasii odeeffannoo jiru tokko tokko waliin mari'annaa. Haaluma kanaan egaa biyyi maal fakkaatti kan jedhudha. Dubbiin dhimma biyya keenyaati. Dhimmi biyyaa immoo nama hin teessisu. Sababa kanaaf egaa wantoota isin miidiyaa biraa irratti hin dhageenye kanneen miidiyaaleen garaagaraa hin gabaasne odeeffannoo akkasiiti kan inni isinii fidee dhufu jechuudha, kan hin beeku. Odeeffannoon yeroo baay'ee public ta'anii odeeffannoo baay'ee murteessoo wanti mootummaa tokko ibsanidha jechuu miti. Dhoksaa mootummaa tokko sirriitti kan ibsu yeroo baay'ee public hin taane jechuudha, gara uummataatti gadi hin bu'anii. Ani egaa akka biyya miine, akka uummata miine, haala nama miineeni, haala pirinsipilii naamusa isaa hin dabarreeni odeeffannoo isin miidiyaalee kan biraa irratti argachuu hin dandeenye tokko tokkoon egaa isiniif ibsa. Tarii mata dureen koo miidiyaa biraa irratti waan ibsame isinitti fakkaachuu danda'a, garuu inni baay'een isaa garuu detailiin isaa maal kan jedhu akka yeroo tokko tokko akka intelligence briefing itti fudhachuu dandeessu, darbee yeroo hunda miti. Kanaaf odeeffannoon haaraan maal kan jedhudha. Egaa har'a ni jalqaba ilaallu akkuma mata duree irraa argitan kana tokko muddama ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kan jedhu waliin ilaalla. Lammaffa hiriirri warri deeggartoota ABIYif isayas biyya alaatti amma gochaa jiranii nageenya biyya Itoophiyaa, nageenya Eertiraa, nageenya gaanfa Afrikaa qofa osoo hin ta'in nageenya Ameerikaafis nageenya Awuroopaafis balaadha. Baqataa nuti mootummaa biyya sanaa baqatee dhufe jennee bakka laanneeftu wanta dhimmi nageenyaa irratti mari'atee wanta sirriitti walii galamee deebee hiriiran duratti qindeessaa. Kana jechuun namoota caasaa mootummaatu dhufee koolugaltummaa gaafate, warra mootummaan sun ergetu dhufee nurratti koolugaltummaa gaafachaa ture. Sababa kanaaf dhimmoota naannoo sana jiran sirriitti ilaalamuu akka qabanii biyyoota lamaan tokkorra odeeffadheera. Dhimmi sun akka qoosaatti hiriira ba'anii mormachuun mirga ta'ee garuu jenosaayidii irratti garuu hiriira ba'anii deeggaruun seera addunyaa kam keessattuu dhorkaadha. Garuu amma gocha sanatu godhamaa jira. Kanaaf kun akkamitti ilaalama kan jedhudha. Namoota dhimmi isaanii ilaallatu biyya lamaan tokko gaafadhee odeeffannoo gaanaa kennanii. Kanaaf wantoota lama sadii arguu dandeenya maybe. Tokko dippiloomasii keessatti personal non grata kan jedhamu jira. Nama hin barbaachifne jechuudha. Nama hin barbaachifne biyya kee keessaa karaa ittiin ariitu biyya kee keessaa baasta jechuudha. Yoo inni dippiloomaatiik immunity qabaate. Yoo garuu dippiloomaatiik immunity hin qabu ta'ee yookiin lammummaadhaan biyya kee jira ta'e immoo lammummaarra haqu jechuudha. Kallattii ittiin inni haqamuu danda'u ni jira jechuudha. Kanaaf warra hiriira qindeessaa jiru, warra ijoollee qabdan itti meera nama lama sadiittan, warra ijoollee qabanii ijoollee isaanii biyya alaatti guddifachaa jiran garuu mootummaa kanaan goomanii yookiin lafa fudhatanii amma hiriira biyya alaatti ta'u qindeessan isaan kanarratti rakkoo baay'ee dhufuu danda'a kan jedhudha. Inni sadaffaan egaa dhimma Oromoo dhuunfaatti dhufnaa. Innis jaarsoliin siyaasa Oromoo keessaa soorama ba'uu qabu kan jedhudha. Jaarsoliin keenya nuu qabsa'aniiru ni beenna, garuu yeroo barbaachisutti immoo namni soorama ba'uu qaba jechuudha qabsoo keessa. Maaliif barri haala qabaa, yeroo qabaa, dhaloota waliin deema waan ta'eef namni gaafa umuriin isaa baay'ee guddachaa adeemu regeneration taayimii gaafa jalqabu
Balleessaa adeema malee ijaaraan adeemu waan baay'ee waan ta'eef kana dubbadha. Matiriiwwan kana sadee irratti gaa waliin mari'annaa jechuudha. Sheerii gochuu namootaan ga'uu hin dagatina. Gaaffii qabdanis gaafachuu hin dagatina. Egaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa gaafa hin jalqabu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa muddama jabaa keessa jira. Muddamni jabaan inni keessa jirus walumaa gala ministeerri suni hojjetaa 1,000 ol qaba. Hojjetaa 1,000 ol qabu kana keessaa hojjetaan gara 400-500 diippiloomatii ta'ee biyyoota garaagaraa jira. Inni kaan keessa jira. Dabalataan immoo akkasuma manni babal'ataa jira. Garuu barana sochiinsaa jechuudha. Erga ABIYya madaangootti dhufee yeroo ta'e baay'ee hojjetamee tureetu waggaa 2 as erga gadduu andargaachoo ministeera dhimma alaa ta'e waajjirichi already waajjira kufa ta'eera jechuudha. Waajjira kufaa ta'uusaa immoo nuti warra keessa turre osoo hin ta'in warri kaadiroonni mootummaa waajjira sana hin taane alaa ta'anii ilaalan illee balaa guddaa kan duratti fide waajjira kanatu rakkina qaba. Namoonni waajjira kana keessa jiran ammayyuu juntaadhaa dandeettii hin qabanii rakkoo balaa kan nutti fide waajjira kana. Waajjirri kuni doolaaraan miindaa nyaataa, yuuroodhaan nyaataa. Garuu qarshii guddaa nu baasisa. Garuu hojii maal hojjete kan jedhu irrattitu gaaffii jabaan jira. Akkasumas kanarraa kan ka'e dippiloomaatonni Itoophiyaa sooshaal miidiyaa wajjin kan wal beeku baay'ee xiqqoodha. Inni kaan dubbatu, inni kaan sooshaal miidiyaa irratti baay'ee wantoon ta'u nama lakkoofsaan xiqqoodha. Kanarraa kan ka'e egaa orderii kennametu jira jechuudha dippiloomaatotaaf. Muddamni jabaan waajjira sanatti ta'ee inni kan biraan isin jedhu ammas wanti waajjirri sun hojjechaa jiru faayidaa Itoophiyaa kan miidhu malee kan fayyadu kan taane waajjira sana keessatti diinaa muftii tochi as ba'ee dandeettii wanti kominikeeshinii karaatti wanti godhee bareechee dubbatu waan beekuuf achi as ba'ee wanti isaa dubbata malee keessi waajjirichaa akka hin jirre namoonni baay'een keessaa akka ba'anii baay'een naqee inni ala dhaqe baay'een keessatti akka deebi'an jirre akkasumas warri keessa jiran immoo namoota faayidaa qofaaf waa'ee ramadamuuf dhiisoo qofarra jiranii akkasumas human trafficking hojjeta. Waajjira human trafficking hojjetudha isinitti hima kan na yaadachiisa. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa hojii human trafficking hojjeta. Hojii seera alaa hedduu hojjeta. Hojiiwwan seera alaa kan immoo isinitti hima fuulaaf fuulatti dhugaa jiru waan ta'eef dhoksaa tokko hin qabu jechuudha. Akka hubattaniif. Kanaaf egaa ministeera dhimma alaa jechuun biyya tokkoof waajjira muummicha ministeeraa taane jechuudha. Waajjira guddaadha. Waajjira jabaadha. Waajjira walumaa gala waa'ee biyya sanaa securityidhaan wal qabatee wanta jiru dabalatee intelligence software soft power kan qabu jechuudha. State Department Amerika jechuudha. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa jechuun State Department Amerika Itoophiyaadhaaf jechuudha hiiknisa. State Department Amerika hagam power akka qabu hagam waajjira jabaa akka ta'e ni beektu addunyaa irratti. World orderii keessatti hojii akkam akkamii akka hojjetu ni beektu. Kanaafi ministeera dhimma alaa jechuun isa kanaadha. Eenyummaa biyya tokkoo, imeejii biyya tokkoo kan mul'isu kan eegu. Akkasumas immoo biyya sana addunyaa irratti kan mul'isu jechuudha. Walitti dhufeenya biyyoota hedduu fi biyyattii sana kan baalaansii godhee qabee adeemu national interest yookiin immoo fedhii biyya sana kan calaqqisiisu jechuudha sirna addunyaa keessatti. Kan Itoophiyaa garuu waajjirichi durumaa kaasanii mallasfaanis hin jaallanne mootummoonni dhufan hundumtu waajjira sana hin jaallatan. Erga gaafa akililuu hafta waldifaa siistemii tokko kaa'atanii deemanii asitti waajjirri suni waajjira sirrii namoonni itti wanti ta'an hin taane mana siyaasaa waan ta'uufi namoonni kaadireen iddoo garaagaraa dhufanii faayidaa qaba waajjirichi. Miindaa warra kaan caalaa argachuu dandeessu yeroo biyya adda addaa deemtan kanatu jira. Har'a immoo isa caalaatti gadi bu'ee namoota dandeettii hin qabneen geggeeffama. Dippiloomasii maal akka ta'e namoota wanti isaa hin beekneen geggeeffama isa jedhudha. Dippiloomasii jechuun keessa turtaniif miti baay'ee keessa dubbiin keessa turuuf dhiisoo osoo hin ta'in turuu waa hin barta garuu
dandeettii nama waa dubbisuu fi nama waan dubbifne naturaalis namoota dandeettii isaa qaban jechuudha. Kanaaf gaa ministerichi ajaja tokko kenne gaa. Ajaja kenne gaa dhaggeeffadhaa amma Oromoon asirratti. Inni jalqabaa dippiloomaatonni hundumtu Tiwiitarii, Feesbuukii, yuutuubii waan hunda banatanii qabsaa'uu qabu. Wanti Itoophiyaa irratti ta'aa jiru soba jedhanii waan hundumaa kan mootummaan jedhu isa ta'u maalis sheer gochaa oolu qabu. Peejiiwwan dippiloomaatota Itoophiyaa dhaqaa ilaalaa hin argitu. Hundumtuu inni barreessuu hin dandeenye inni maal jedhe sheeriidha. Kan kanaachi buddeen hin nyaattuu jedhamaniiru. Orderiidhaan kenname. Baay'ee wayi orderii akkasii xalaadhaan hin laattu. Kaadireen biyya Itoophiyaa. Orderii ajaja laatti. Sodaa qabdi waan ta'eef. Kana booda dippiloomatiin kamiyyuu fedha keenya wanta mootummaan jedhu kana barreessuu ittiin mormuu dijitaal wayyaaneetu nu mo'ate isa kana irratti hin hojjettan taanaanii tarkaanfii biraa dhufaa jedhameetu hundumtuu olii gad fiigee feesbuukii isaa irratti inni deeggarus inni hin deeggarres sheer gochaa jira jechuudha. Biizii ta'e jechuudha. Dippiloomatii Itoophiyaa wajjin warri fireendii taatan sheer gochuu dandeessu. Sirrii moo sirrii miti kan jedhu ilaaluu dhagaa. Yookiin immoo maqaa jijjiiratanii hojjetu yoo ta'e hin beeknu. Kanaaf nama hundumtuu Tiwiitariidhaaf, Feesbuukiif, yuutuubii banachuu qabaa jedha. Mootummaan ABIYif maal nuun jechaa ture dura? Ya Feesbuuk culullee jedha. Feesbuuk culullee nuun jedhe. Sooshaal miidiyaan akka maal hin taane nutti himaa ture. Amma immoo orderii dippiloomaatota isaatiif kennaa jechuudha. Kan hin qabnes banadhu. Tiwiitaris banadhu, Feesbuukis banadhuuti soba wanti Itoophiyaa ta'aa jiru jedhi Itoophiyaa qabsaa'e barreessi. Kanan gootu taanaan siif hin kaffalamu miindaanii jedhee jechuudha. Qabsoon sooshaal miidiyaa qabsoo qoosaatti ilaaltu sin mootummaa jal'aa akka biyya Itoophiyaatiif garuu balaadha. Maaliif galmaa'ee taa'a waan ta'eef galmee seenaa keessatti balaa jabaadha jechuudha. Kanaaf akkuma jirutti dippiloomatiin hundumtuu banachuu qabaadha bakka. Dirqamatti itti kenname. Amma sana isin jedhu kun orderiidha. Kanan godhu taanaan ni madaalamaa jechuudha. Kanaan madaalamta. Naaf barreessi jedhu. Amma ilaalaa gaafa. Ni mootummaa akkasii yaada. Waa'ee koo barreessi dubbadhu. Hojiin nama kanaa hojii barreessuu miti, hojii maalii miti. Paablik dippiloomasii jira, dipaartimentii qaba. Paablik dippiloomasii kan jedhamu jira. Warra akka Muhammad Adamoo fa'aa kan hojjetan jechuudha akka Niwuyoorkiiti. Garuu isa kana osoo hin ta'in hundumti keessan irratti gatteessanii hojjechuu qabdu. Sooshaal miidiyaa irra ooluu qabdu. Sheer gochuu qabdu jedhamee jechuudha. Tokko muddama jabaa kana argitu. Muddamni lammaffaa biyya kamii wajjinitu yoo rileeshinii keenya jabeeffannee balaa amma jiru kana keessaa baana kan jedhudha. Bishaan dhugaa. Biyya kamii wajjinii jabaachuu qabna. Biyya kamii walitti dhufuu qabna. Kan jedhu irrattitu marii tokko qabu. Innis maanni amma kanii nurratti ka'ee biyya qoosaa miti biyya jabaadha. Waan biraa miti qoqqobbii nurra kaa'uu danda'u. Qoqqobbii jabaa waan nurra taa'uu danda'uu fi balaa guddaa keessa jirra. Kanaaf iyyuu gara kamitti gorru jedhaniitu biyyoota dadhaboo biyyoota baay'ee ofiyyuu dandeettii hin qabne gara barbaadu akkasumas immoo biyyoota wal faalleessu jedhanii yaadan biyyoota waan xixiqqoo wal faalleessan kan fakkaatan fa'a gara baa giddu galeessaatti yaada naanneeffachuutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Turkii irratti haala addaatiin hojjechuu qabna kan jedhutu jira. Sababni Turkii irratti hojjetan immoo wantoota gurguddaa sadiif Turkii irratti kan hojjetamu. Inni tokkoffaan Turkii irratti baay'ee haala addaatiin hojjechuu qabna jedhanii kan yaadanii fi Turkii warra Gibsii wajjin dorgommii qabdi. Wanti keessatti keessumaa biyyoota Muslim world keessatti competitionii Turkii olaantummaadhaan wanti Arabootaa sana yeroo tokko competitionii isin argitantu jira jechuudha. Ilaalcha sanaanii Turkii Gibsii wajjin akka diinaa se'anii jechuudha. Isa wanti isaa keessa dhugaa wallaaluma achirraa maddu. Kanarraa kan kee gara Turkii gorreetu Turkiin ofitti qabne
Turkiirraa meeshaalee baay'ees bitannee silayyuu Turkiirraa waan hedduu gala biyya Itoophiyaa meeshaa hedduu gala trade relation jabaatu jira. Maaliif Itoophiyaatu bita achi malee Itoophiyaa waan ergitu baay'ee hin qabdu. Kanaafi isaan kana sirriitti qabannee Turkiin of jala gashuu qabnanii Turkiitti eenyuun erganii General Adam Muhammadin ergan ambaasaadara godhanii. General Adam Muhammad gaafa Turkiitti gamu wantoota calculate ta'etu jira. Calculationidha baay'ee dudduuba isaa kan jiru. Calculationiin sunis maanni General Adam Muhammad generala waa'ee waraanaa waa'ee meeshaa waraanaa beeka. Kanaaf iyyuu meeshaalee waraanaa bituun kana booda kanneen akka Raashaa, Amerikaa, Faransaay irrayyuu gara sana nu wayyaa. Gara kanarraa meeshaalee waraanaa bitanna. Maaliif beektu sababii isaa immoo iccitii tokkotu jira. Warri Turkii bilaakiidhaan maal jettu karaa isaan beeku afaan Oromootti waa isin jettan. Karaa wantiitiin daldaluutti baay'ee beekamudha. In hojjetu jechuudha sun jira. Dhiyeenya qaba. Wantoon isaanii jechuudha. Mersiin kan jettanii poortiin Turkii baay'ee Jibuutiitti dhiyaata. Jibuutiitti baay'ee dhiyaata. Akkasumas immoo wantoonni seeraalee qilleensarra hojjetaman hedduutu jira jechuudha. Osoo hin qabamin, osoo registered systemii hin qabaatin qilleensarra waan hedduu hojjechuuf waan mijatuufi. Maaliifi mootummoota duraan meeshaa lolaatti gurgurataa turan baay'een waa'ee mirga namaa jabaa waan ta'eef qaamoleen mirgoota namaa hedduu irratti ka'ee jala jalaan itti kaa'amnee nus irraa citaa jira. Jala jalaan meeshaa lolaa namoota akkasiitti namoota akka ABIYif gurgurachuun namoota lammii isaanii ajjeesanitti meeshaa lolaa gurguruun dogongora. Horn of Afrikaatti meeshaa lolaa miti kan barbaachisu nyaatatu barbaachisa, qonnatu barbaachisa, waliigaltee barbaachisa, abbootii irreen irratti hin jabeessina jedhamee falmii waan jiruuf keessaanii kallattii sana waan mo'aman fakkaatu. Kanaaf meeshaa lolaa kallattii ittiin galchantu achi mijatachuudha. Kanaaf Turkiin akka tokkoffaatti qabatanii Adam Muhammad ambaasaadara ta'e achitti ergame jechuudha. Amma gaa eenyuuf hojiin salphate beektu? Ambaasaadara Alamaayyoo Taganuutiif hojiin salphata jechuudha. Isa durraa shaarraa bitamu Alamaayyoo Taganuutiif wanta baay'ee salphachuu danda'a jechuudha. Egaa wanti xixiqqoo tokko jechuudha. Tokko kana. Inni lammaffaa ammas kufaatii dippiloomasii irratti wanta jabaa tokko jira. Wanti isaaniif hin galle waa'ee Turkii fa'aarratti jechuudha. Turkii by the way imbasii guddaa isheen Afrikaa keessaa qabdu eessa akka ta'e beektu? Imbasii guddaa Turkii Afrikaa keessatti qabdu. Keessumaa East Afrikaatti imbasii Somaaliyaa jirudha. Somaaliyaa keessatti imbasii baay'ee guddaa qabdu Turkii. Turkii warra Imireetii wajjin fira. Biizinesii hedduu waliin hojjetu. Warri Imireet immoo Somaalilaandii officially jechuudha. Officially mootummaa godhanii fudhataniiru. Addunyaa irratti officially mootummaa kan kenneef hin jiru. Isaan garuu imbasii isaanii banataniiru. Biyyoonni biraa rileeshinii wajjin geggeessuu hin danda'an. Maaliif mootummaa federaalaa Somaaliyaa wajjin wal loluun barbaada. Warra Farmaajoo fa'aa wajjin. Yuunaayitid Arab Imireet garuu achitti banatteetti. Achi hojii hojjetu jira. Turkii immoo Somaaliyaa sana wanti guddaa qabu. Amma namoonni amma Itoophiyaa keessa jiran kaalkuleeshinii isaan dadhabanii wanti dippiloomasii irratti kunillee egaa diiteelii wanti ta'a rakkoo achi jiru sanallee nu hubanne itti marfamaa jiru wanti baay'een jechuudha. Achi dhuftu dhimma Sudaan ni wajjin wal qabatee jiru kallattii kamiin akka furamuu qabu irratti hojjechuu fi maal kennuu qabna kan jedhu irratti dippiloomaasiin yeroo maaliidha kennuu fi fudhachuu waan ta'e laatteetu wanta kan biraa immoo fudhattaa jechuudha akka faayidaa keetti maal kennuu qabna kan jedhu irratti illee maree tokkotu jira. Maree tokkotu jira. Maree wantoota dabarsanii kennuu barbaadan tokko yaaduutu jira. Baay'ee waa tokko ni beektu. Mi'oota Itoophiyaan biyya alaatii ergitu bituudhaan Sudaanii top 10 keessa jirti. Biyyoota Itoophiyaa irraa bitan 10 keessa
top warra ta'an 10 keessa jirti Sudaan. Akkasumas jechuudha. Itoophiyaa irraa Sudaan waan hedduu bitti jechuudha. Sudaan gabaa Itoophiyaati jechuudha. Bakka Itoophiyaan itti export gootuudha gabaa jaba Itoophiyaati Sudaan. Akkasumas turizimiidhaan namoota dhufanii Itoophiyaa daawwatan keessaa warra baha giddu galeessaa taasisee Sudaantu baay'ata. Qarshii guddaa dhufa Sudaan. Sudaanonni Itoophiyaa akka bashannanaatti dhufu jechuudha. Amma kallattii sanaa illee sun rukutamaa jira. Dhaameera jechuudha. Sudaaniin yeroo luus goonu namni waa'ee Abbaay qofa yaada, waa'ee maalii yaada? Sudaan garuu gabaadha Itoophiyaadhaaf. Gabaa jabaadha. Gabaa midhaanii keessumaa. Kunis rukutameera jechuudha. Amma ittaansanii eessa dhufanii muddama jabaa wanti dippiloomasii sana keessatti jechuudha. Garagaa warra Raashaa wajjin baay'ee dubbachuutu jira. Warra Raashaa wajjin dubbii tokko dubbachuu jira. Garuu wanti gara Raashaatti siquun kuni rakkoo akkamii fidee dhufa beektu? Biyya akka Sooriyaa nu fidee dhufa. Biyya akka Sooriyaa ta'u immoo eenyutu barbaada biyya Itoophiyaa keessatti? Yoo jettan warreen morman iyyuu barbaadu yaadu. Biyyatti namoonni lama wal dhabanii akkasiitu jira. Isaan kanatu dudduuba jira. Achiin immoo mootummoota fakkeenyaaf mootummaa Saawud Arabiyaa wajjin Itoophiyaan gaaffii baay'ee qabdi. Wal loliinsa jabaa jira mootummaa Saawud Arabiyaa wajjin. By the way, mootummaa Saawudiif mootummaa Itoophiyaa gidduutti wal dhabiinsi kan eegale bara 2016 aladdaatiin eegale. Bara Teediroos Adaanuufaa turan. Hanga har'aatti rakkoon sun hin furamne. Mootummaa Saawud Arabiyaa fi mootummaa Itoophiyaa gidduu rakkoo jiruun isa itti. Rakkoo jabaan jiru. Rakkoo dinagdee irratti wal dhabuuti. Itoophiyaan Airlines irratti wal dhaban. Dhimma Itoophiyaan Airlines irratti rakkoo hin jira. Innis maalni? Daandiin xiyyaara Itoophiyaa kuni biyyoota baay'ee deeme. Egaa Afrikaa akkuma beektan harkaa qaba. Dhaqee waan baay'ee hojjeta. Maarkeetii adda addaa hojjete. Namoonni Afrikaa daandii xiyyaara Itoophiyaa bakka inni jiru barbaadu. Fedha waan qabaniif jechuudha. Baay'ee barbaadu. Sababa kanaaf biyya kam keessatti daandiin xiyyaara Itoophiyaa jiraannaani Afrikaanonni isa fayyadamuu barbaadu. Warri Saawud Arabiyaa immoo daandii xiyyaaraa jabaa qabu. Isaanis warra Imireetiif turre kanatti taananii warri Gibsis Omaan jedhanii garuu warri Saawudii xiyyaara jajjabaa qabu. Daldala xiyyaaraa naannoo sanatti qabachuu baay'ee barbaadu. Keessumaa xiyyaara akka kan Itoophiyaa gurguddaa fi kan Itoophiyaa kan caalu baay'ee qabu. Sababa kanaafi doominansii sana irratti agreementii wayii ture. Agreementii sana Itoophiyaan fudhachuu didde. Ergasii kaasanii balaa dhufe. Hanga xiyyaara Itoophiyaa akka achiin qubanne dhorkuutti baay'een dubbatamne miidiyaadhaan. Rakkoo adda addaatu dhufe. Rakkoo garaa garaatu uumame. Kanarraa kan ka'e warri Saawud Arabiyaa investimentii biyya Itoophiyaa keessatti gochuuf turan baay'ee isaa lafa isaa itti dhiisantu jira. Akkasumas Alaamuddiin Itoophiyaadha. Maqaa Itoophiyaatiinitu Itoophiyaa keessaa wanti qabeenya qabuunitu Saawud Arabiyaatti korraapshinii hedduu hojjete jedhamee qabamee hidhame. Qabeenya inni Switzerland Zuurikii qaba ture qabeenya hedduu isaa jechuudha. Warri Saawudii nuu kennaa jiru. Warri Morookoo kan keenya nuu kennaa jiru. Achirratti warri Itoophiyaa immoo dandeeyuun falmatu amma tokko falmii ture. Achirrattis waatu jirti jechuudha. Achirrattis waatu jirti. Itoophiyaan kaampeenii goote kan keenya jettee Alaamuddiin. Jarri immoo kan keenya nurraa fudhate qabeenya keenyaatti hin jedhan. Sana walitti hidhaameetu maaltu ta'e jechuudha? Dippiloomaatikalii gadi ta'e wanti baay'een jechuudha. Wanti baay'een akkasii yaaddanitti ol hin deemu. Kanaaf imbasiin Itoophiyaa achi jiru waa'ee lammiiwwanii fa'aa maan akkasii hojjetee gala malee akka dura wantoota barbaachisan hedduu hin godhu jechuudha. So
warri Saawud Arabiyaa isa deeman jechuudha. Sudaan deemanii jechuudha. Lafa qonnaa barbaacha. Agricultural landii barbaacha. Ruuzii oomishuuf, wanti oomishuuf gara Sudaan. Yoo hin godhanii Sudaan keessaa lafa bal'aa fudhatanii qabu. So Sudaan duuba Saawud Arabiyaa jira jechuudha. Saawud Arabiyaa duuba immoo biyya hedduu jira jechuudha. Faayidaa Ameerikaan Saawud Arabiyaa argattu fi Itoophiyaa argattu yoo waliin madaalle waliin argan waa qabla. Saawud Arabiyaa fi mootummaan Ameerikaa agiriimentii jabaa tokko qabu. Bara 1959 kan mallatteeffame. Innis maal jedha? Mootummaan Ameerikaa mootummaa nugusa Saawud Arabiyaatiif beekamtii ni kenna, eegumsas ni godha. Warri Saawud Arabiyaa immoo qarshii daldala nadaajii irraa argatan akkasumas daldala adda addaa irraa argatan baankiiwwan Ameerikaa keessa ni kaawwatu jedha. Dinagdeedhaan walidha jechuudha. Dinagdee fi siyaasaan jechuudha. Saawud Arabiyaan faayidaa siyaasaa fi protection argatti, wanti security argatti Ameerikaa irraa. Ameerikaan immoo wanti dinagdees argatti jechuudha. Kanarraa kan ka'e dhaabbilee Ameerikaa keessatti argitan irratti silaa dhaabbilee gurguddaa keessaa sheen gurguddaa warri qaban warra sana. So utubatti wal qooduu wanti dhufe eessa akka ta'an beekamaadha jechuudha. Warra Ameerikaas. Amma maaltu ta'e maalis ni ibsuufan kana hunda fide gaafa dippiloomaasiin Itoophiyaa feeldi ta'eera jennu kufeera jennu persentii xiqqoo lafa ga'u miti bara lafa ciiseera bakka kufee dhabeera bakka. Lafaa ka'uudhaaf waan gurguddaa lama isa gaafata. Inni jalqaba gareen amma aangoo irra jiru aangoo gadhiisee biyyattiin gara transiitioniitti dhufuu gaafata. Gareen amma aangoo irra jiru aangoo gadhiisee ce'umsatti dhufuun isa jalqabaati. Tokko kan. Inni lammaffaa walitti dhufeenyi ABIYif fi isayas adda cituu qaba. Walitti dhufeenyi jara kana lamaanii riijinii sana balaa hedduutti geessa waan ta'eef. Sababni isaa ABIYif moodelii isayas deemaa jira waan ta'eef. Moodeliin isayas immoo naannoo sanatti balaa guddaa fidee Awurooppaatti balaa baay'ee fidee Ameerikaatti balaa baay'ee fidee. Akkamitti dargaggeessuun dhumtuu biyyaa baqatee migrationiidhaanii Awurooppaa waliin ga'an jechuudha. Har'a Eertiraan biyya xiqqoo tokko Awurooppaa keessa dhuftan garuu biyya akka Ingiliffaa dabalatee lakkoofsa guddaa qabatee kan jiru warra Sooriyaaf wanti taane Eritiriyaan. Kun koostii baay'ee baasise mootummoota alaa. Waan baay'ee baasise. Hamma kana ta'e Isayyaas badii barbaade hojjetee garuu achuma jira. ABIYif immoo dhufee itti dabalame. Biyya akkamii? Biyya akka Itoophiyaa. Biyya uummata miliyoona 100 ol qabu. Biyya warri lixaa dhabuun barbaadu. Biyya immoo security threat guddaa ta'u. Yoo mootummaan akkasii dhufe biyya Itoophiyaatti. Eertiraa uummata miliyoona 5 yoonni diigamee yoonni maal ta'e maaneej gochuun hin danda'amu. Itoophiyaa uummata mana ga'u garuu diigumsi rakkoo yoo dhufe maaneej gochuu hin danda'amu. The world will be a problem. Sababa kanaafi dhimmi nageenya Itoophiyaa dhimma Itoophiyaa miti. Dhimma interestii biyyoota guddataniiti. Dhimma biyyoota guddataniiti. Ofii isaaniif jecha wanta isaan hojjetanidha jechuudha. Isee kan akkasiin hubattan hin barbaada. Kana anatu jedhe miti kun wanta murtaa'ee keessaan intelligensiin wanta irratti hojjetamaa jirudha jechuudha. Kanaaf iyyuu amma nu maaltu nurraa eegama? Kana caalaatti jabeessuu fi Oromoo irraa maaltu eegama kan jedhu sitti hin barbaada. Oromoo irraa kan eegamu furmaata naannoo sana ta'uu keenya argisiisuu danda'u qabna. Gaafa naannoo sana rakkina jira jennu warri biyyoonni guddatan kuni rakkina sana miti kan barbaadan.
rakkina sana miti kan barbaadan. Caalaatti isaan kan isaan barbaadanii furmaanni isaa maali? Eenyutu bakka bu'uu danda'a? Mootummaan fedha keenyaaf ta'u eenyu kan jedhu. Kanaaf Oromoon yeroo kana beektonni Oromoo akka wal beektanitti baayilaateraliin jechuudha. Iddoo garaa garaatti jechuudha. Waajjira jirta jechuudha. Oromoon achitti daataa guddaa ta'uu isaa argisiisuu qabdu. Biyya sanatti, riijinii sanatti uummanni Oromoo akkam bal'aa akka ta'e, iddoo adda addaa akka ga'u, Keeniyaa, Ruwaandaa, Yugaandaa, biyyoota akkasii dabalatee uummata wal fakkaataa akka ta'e, seetaappiin kun yoo jiraate riijiniin sun riijinii nagaa akka ta'u, wantoota akkasii sirriitti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf maaltu jira jechuudha? Furmaata agarsiisuu danda'uu qabna jechuudha. Yaada furmaata maddisiisuudha jechuudha Oromoo. Yeroo kanatti amma nu mootummaa isaa akkasa ta'u maal miti? Yaadni furmaataa maali kan jedhu. Kana gaafatu namoonni baay'inaan yaadni furmaataa maali? Yoo maal ta'etu naannoon sun nagaa ta'a. Ammas Ameerikaan nutti naaftee akkas nu gooteedhaan kana isa qoosaa akkasii joke of the year isa jennu sanadha. Isa jookii wanti irratti barreesseera argiteetti yoo ta'e jecha tokko. Amma inni Itoophiyaa Ameerikaatu nutti naaftee biyyi guddatan natti naafee jedhan kuni akka namicha abjuudhaan hantuuta liqimsee sanaadha. Namichatu abjuu isaatiin hantuuta liqimseetu jedhan. Ganama fiigeetu gaafa lafti baru doktera isaa bira deeme. Doktera ennaanii hantuuta liqimsee abjuu kootiinii jedheen dokteraan. Isa booda dokterichi abjuudha waan ta'eef soba kanaafuu rakkoon qabu dhiisee jedheen. Ay soba miti garaa koo keessa deemaa jirtiin dokter na keessa deemaa jirti. Kanaaf maal godhu ree jedhaan dokterichi. Baqaqsiitii na keessaa baasi kaa dokter na baqaqsii na keessaa baasi opereeshinii godhi jedheen. Dokterichi maal jedhaani? Inni akkasii baqaqsuudhaan hin ba'u deemiitii adurree itti liqimsii jedheen. Qorichaan tuutaa eenyu? Adurreedha. Abjuu isaatu riyaalitii itti fakkaate. Delusion. Amma Itoophiyaan akkasii. Itoophiyaan sila akka biyyaatti akkasii. Itoophiyaan akkasiitti dhufee Abiyyi Ahmedtu dabalame. Garee warra sana amanantu dhufee itti dabalame. Kanaafuu maal ta'an jechuudha? Wanta abjuu isaanii keessaru wanta kitaaba dabtaraarraa dubbisaas ga'anii kanaa jiru. Maal jedhamchi abbee beektu dabtaraan immoo achas ba'e. Guddina Itoophiyaa ga'uu fi Teediroos የተባለ ንጉስ ሊመጣ ነው. ከናፊ ቢያን ጊዜ ደግሞ ነጮች ይጠፋሉ ይላል። አከሰዳ ወርዱ ቢስደና ወንድጭ የሮሰነቲን በዱ ይላል ወርካን በዱን ጅራታን ይል እስራኤል ዱጋሞኑ ዳይ እስራኤል ንፌኪ ንወራ አዲኩኒ የሮሰነቲን በዱ ይላል ኑቱ እስራኤል ስሪ ዳይ አማሲን ከነክ ዲሉዥን ባይዘ ከናፊ ፕሮጀክቲ ቀረጸነው ጀታቱ ነበር እስራኤል warri dhugaa nudha malee Israa'el warri dhugaa warra amma Israa'el jiru miti. Kanaaf maal fa'aa godhan beektu? Takila walli fa'aa. Gaafa Bishooftuun dhufanii Dabra Zayit jedhan. Gaafa Adaamaan Naazireet jedhan. Gaafa Maqaalee bakkaa jijjiiran. Namni baay'een piroojeektii sana Kiristinnaa kaasuutti fakkaate. No. By the way, Dabra Zayitis Naziretis Christian name miti. Wanti sin beeku qabdan. Maqaa Kiristinnaa miti. Yookiis maqaa Kiristaanaa miti. Maqaa bakkoota Israa'el keessa jiran biyyarra Israa'el jennu Palestinian land sana keessa jiraniiti. Yeroo waan sana hojjetan kaayyoo isaa kan ture yoo aangoon isaanii yeroo dheeraaf itti fufe inni Baayibilii irratti barreeffamee jiru Nazireet lafi Yesuus itti dhalate kunooti. Dabra Zayit kunooti. Zuqaala gadaamin immoo jirachi. Jedhanii diluushinii akkasiitiin biyya ijaaramedha. Isa kana seetaa bichuuf lafaa kaasuu dhufee jechuudha biyya bade. Somaal jedhan warri hayaalaan hin nyaalaa qannuubbin. Joke of the year. Biyyi buddeen nyaadhottee gargaarsa siilaattee wanti bittee qoricha bittee siilaattu sirratti akkasii gaa jechuudha. Isa kanatu in kofalla waanuma goonuu dhabneetu waanuma goonuu dhabnee kofallate jechuudha.
teenye kolfina. Maaliif beekaa kolfe keessi keenya madaala garuu madummati namni akkamitti akkas gowwaa ta'a kan jedhutu na gaddisiisa. How a person can be foolish like this? Ina baramne yoo ta'e, hin maraanne yoo ta'e, kaleessa dhugeera maraataniiru waan ta'e. Warri mootummaa deeggaraa jiranis ta'e, warri mootummaa keessa jira baay'ee maraataniiru. Maraannaa isaanii kan of beekan lakkoofsaan namoota xixiqqoon jiraatan karaatti keessaa ba'an dhabanii raatu. Garuu maraataniiru. Waan maraataniifitu wanta hin fakkaanne hojjetu jechuudha. Baay'isuu isaaba maraataniif bari. Kana caalu inni ijaaramin jedhu Finfinneetti Xilahuun Gassasee ijaaramuu qabaa jedha dhufe. Isa dursee isa durii. Wanta uummanni barbaadu hin didu, wanta uummanni hin barbaadu immoo hojjetu. Kun amala mootummaa maraateeti. Mallattoo maraachuu isaaniitti baay'isuu kun. Lama mallattoo maraachuu namoota mootummaa fi deeggaraa isiitti immoo baqatee biyya alaa dhufe. Baqataa ta'ee biyya alaa deema. Dhaqee harka kenne asaayilee minisayyuu birrii hin qabu bare. Birriyyuu mootummoota alaarraa fudhatee nyaatee ijoollee isaa guddifate. Gaafa mootummoonni alaa badiitu gaggeeffamaadha. Jenoosaayidii taa'aadha immoo hiriira ba'aa jechuudha. Innis maraataadha jechuudha. Warri mootummaa maduukaadhaanis maraatanii. Mootummichis maraateera. Yeroo akkas jennu lafumaa kaanee mormuudhaaf miti maal jechuun miti. Isa kana namoonni understand gochuu. Warri biyya jirtanii obbeettu. Warri biyya sana keessa jirtanii warri dubbiin isinii galu namni nyaatee dhugee ba'u wanti miti bari. Namni kallattii itti biyyi deemtu maalummaa biyyaa isinii galu warri faanaadhaa fi EBCdhaan maaliin sammuun keessan hin goomne isinii galaa jechuu kooti. Inni hubattoo deeyyaadha. Kanaafi ministeerri dhimma alaa jennus egaa silaa waajjirri daawwannu maraatummaa sana keessa galeetu rakkoo guddaa keessa jira. Ministeericha keessa namni Awurooppaa guddaa wajjii fi Ameerikaa guddaa wajjii kan jedhamu jira. American Affairs and European Affairs kan jedhaman daayirektaroota wayiitu jira. Warra hojjetan tsat dubbatan wanta mataa tsat dhokatan. Nama Awurooppaa hojjetu nan beeka. Is politically neutral. Nan beeka. Is Ameerikaa hojjetus nan beeka. Waan waa'ee isaa beekuuf hin kolfaa garuu naa dhiisaa. Tokkotu maalaan jedhe beektu. ABIYif naan jedhe. ABIYif garee isaarraa seexanniyyuu muuxannoo fudhataa naan jedhe. Jalna hojjechuutti. Seexanni baay'ee jal'aadha jenna miti amma sheexana jenna miti amantii hunda keetti sheexanni jal'aadha gar malee. ABIYif garee isaarraa garuu seexanniyyuu muuxannoo irraa fudhataa. Jal'oota gowwaadha malee jal'aadha garuu. Maal jechuudha jedhee gaafa itti yaadutu jechama tokko natti himan. Ammas jecha kana akka warri sii tole akkatti wanti bashannantaniif. Molokseetu jedhan. Monoksee warra jedhaman beektu warra wanti ortodoksii keessaa biyyi lafaa nagaadhanii warra gadaamii galan jechuudha. Monokseetu gadaamis jirti. Yeroo tsoomii keessaa hanqaaquun hin nyaatamu beektu. Yeroo tsoomii keessaa hanqaaquu kajeeltee dhokatteetu shaamaadhaan hanqaaquu bilcheessiteedha. Ifa shaamaatiin dukkana keessa dhokattee yeroo tsoomii keessa hanqaaquu bilcheessiti. Isa booddee gadaamii keessa kan jiru namni biraatti dhufe afaan keenyaan jechuun hawayyaga afaan sanaan sila bareeda itti dhufeetu maal taate ati ni maraatte moo tsoomii keessa hanqaaquu akkasitti hojjetu seexannis dogongorsiiseera dogongora jabaa dogongora guddaa seexanni sirriitti dogongorsiisaa jira. Basma seexana saastoo shaalaanchi basooon gisee inqulaal jedha. Seexanni dudduuba dhaabatee ilaala. Inni immoo maalidha? እኔ ራሴ እኮ ከሷ ተሞክሮ እየወሰድኩ ነው። እንቁላል በሻማ እንደሚበስል አላውቅም ነበር። አንዩ ኢሼራ ሙጠኖ ፍለቻራ ማሊፊ
Hanqaaquun akka inni shaamaadhaan bilchaatu hin beekun ture. Ayyuu seerraa muuxannoo fudhachaa jira. Ati garuu seexana si dongorsee jettaanii jedhedha namichaan. Amma maaliif inni siin jedhee warra biyyi duukaas jiran amma warra akka taa'ee danda'afaa fudhadhaa. Maaliif akka inni akkas Oromoo wanti ta'u si'eetti hima. Akka jirutti garii Oromiyaa jirtu fudhadhaa Abbabee Garasuufa. Alamuu Simeefaa fudhadhaa. Garee warra Amaaraa keessatti fudhadhaa gubbaadha. Akkam jal'oota isinitti fakkaatan. Jal'oota warra dhumaa. Sirriitti seexanni isaanirraa muuxannoo fudhata. Wanti siyaasaati. Isaan kanatu uummata keenya diiganii biyyas diigaa jiru. Amma poolisii qabu qawweedhaan eegamu itti fakkaateetu akkas wanti ta'aa jiru jechuudha. Kanaaf maal kan isinii kaasee har'a isinitti hin fakkaatu miidiyaa EBC fi wantoota isin tolumanii jiru warreen galleef jechuu kooti. Warra sirraa isinii galeera. Uummata keenyatti immoo gaariidha. Biyyi keenya gara sirriidha deemaa kan jirre waan dandeenyuun gochuun gaariidha. Inni danda'u haa kadhatu. Inni danda'u haa qabsaa'u. Inni danda'u waan danda'e godhu. Inni barreessu barreessu. Namni karaa qabsaa'uu danda'uun dirqama isaati. Biyya keenya nu dhabsiisaa jiru waan ta'eef. Isa jedhu isinitti mufani. Inni kan biraa hiriira biyya alaa akkuma isiniin jedhe egaa hiriira biyya alaatti ba'amu irratti mootummoonni tokko keessumaa qaamoleen immigireeshinii jechuudha. Komii qabu. Komii jira. Komiin jiru kuni dhimma amma Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru dhimma addunyaati. Dhimma addunyaan itti walii galee mana marii nageenyaa olaanaa addunyaa mana marii nageenyaa mootummoota gamtoomanii ga'eedha. Garuu namoonni immoo dhufaniitu Isaayyaasii fi gocha Abiyyi deeggaranii hiriira ba'aa jiru. Namoota jeenosaayidiif wantoo akkasii deeggaranitu gargaarree guddisaa ture asiin geenye. Mootummoota Itoophiyaa baqannee dhufne jedhanii mootummaa isaan baqatee dhufan ammas iyyuu aangoorra jira. Biyya lachuuyyuu. Garuu jara kanatu deebi'ee wanta addunyaan itti amane irratti wanta intelijensiin sirriitti beekame irratti hiriira ba'aa jira. Kana jechuun caasaa isaanii nu biratti ijaarrataa jiru. Kun immoo balaa against our national interest deema jedhaniitu mari'atu. Yeroo kanatti immoo maalan jedhe beektu gaatuun Oromoo kana ta'e warra wanta kana qindeessu tokko see lafa beektanii anis Ameerikaa jiru beeku sintu beeka. Lafa seen jirtu maqaa ishee wajjin maal see wajjin fuudhanii dabarsanii kennuudha. Maaliif jenosaayidii waraana biyya Itoophiyaa keessatti ta'uu deeggarsuudhaan hiriira ba'e. Baay'ee way akka qosaatti ilaana kana. Jenosaayidii deeggaraa jira. Nuti lola TPLF fi PP walirratti godhanii kan morminu. Lola TPLF fi PP walirratti godhu lola Ihaadig walii isaa irratti godhu an jalqaba warra deeggaree keessaa tokko. Karaatti Ihaadig badu keessaa tokko waan ta'eef. Lola lammaa isa miti lola uummata Tigraay irratti lola uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jirudha. Kanaaf jenosaayidii deeggaruudhaan alaabaa biyya Itoophiyaa kan hin taane alaabaa ari'atame alaabaa kufe alaabaa irratti wal dhabnee irratti wal ajjeesnee biyyattiin ittiin ol ka'uu dadhabde qabatanii wanta Oromoodhaan miti kan isaan mormaa jiran. Afrikaa Yuuniyoonii miti kan isaan mormaa jiran. Wanta addunyaan irratti walii gale irratti mormaa jiru jechuudha. Garuu eessa jiraatu? As jiraatanii gargaarsa mootummoota irraa fudhatanii achii baqa Isaayyaasiin baqannee dhufne mootummaa Itoophiyaa baqannee dhufne jedhanii as jiraachaa gocha kana godhu jechuudha. Kanaafi kun hagam yakka ta'e yaaduma isinitti ulfaata jechuudha. Kan akka sirriitti hubattan hin barbaade. Kanaaf iyyuu gaa kana fakkaata. Kanatu maree kanatu jira. Isa kanatti akka jabeessanii hojjettan warri keessa beektan jechuudha. Seeraanis karaatti gaafatamu ni jira.
garuu dursa odeeffannoof ragaasaa funaannachuu jechuudha. Bakka barbaachisu hundumatti ragaa funaannachuudha. Erga ragaa funaannattanii booda kan hojjechuu ni danda'ama. Maaliif? Deeggaraa nageenyaati. Deeggaraa nageenyaati. Deeggaraa diimokiraasiiti. Nama du'a namaa deeggaree hiriira ba'u. Namoota yeroo dhuman, namoonni nagaa gaafa dhuman, gaafa namni rukutamu, gaafa gaaffiin uummataa rukutamu, nama deeggaree hiriira ba'u yeroo argitanii namicha ajjeesuu miti. Garuu namichi kallattii seeraa akka deemu gochuun dogonkora miti. Isa kana hubachuu hunda caalaa jechuudha. Yaadni koo inni sadaffaa egaa dhimma keenya inni immoo jaarsoliin qabsoo Oromoo keessaa soorama ba'uu qabu kan jedhudha. Jaarsoliin qabsoo Oromoo keessaa soorama ba'uu qabu. Maafan kana jedha? Jireenyi namaa umurii isaa irratti hundaa'a. Jaallannu jibbinus jireenyi keenya umurii keenyaan murtaa'a. Gaafa guddachaa deemnu, gaafa waggaa 18 booda 20 booda taanu wantoota baay'ee hubachaa baraa deemna. Sammuun kee jabaataa beekaa deemna. 40 50 keessa gaafa taanu dandeettii waa baachuu, dandeettii waa obsuu qabaanna. Kana irratti ammas jecha tokko isitti gaariitti fakkaata. Jechamni gidduu gidduutti gaariidha. Itti gammaddu keessaa fudhattanii waan ta'eef jechi waa nama barsiisa. Jechi Oromoon qabu. Waa'ee umurii irratti waa isinitti muufa jechuu kooti. Waa'ee umurii namaa irratti. Maaliif qabsoo Oromoo keessaa jaarsoliin soorama ba'uu qabu kan jedhudha toopikiin keenya. Yeroo tokkotu jedhama nama harree saree fuula waaqa duwwata sadii ta'anii dhiyaatan waaqni isaan waameedhama. Isaan waameetu waggaa 40 jiraadhaa jedheen umurii isaanii kenne. Sadanuu waggaa 40 akka jiraatan. Harreen achii kaatee harka baaftee yaa waaqayyoo jette. Ani waggaa 40 jiraachuun barbaadu natti baay'ata. Gidiraadhaan hin jiraadha biyya lafaa irratti. Nan reebamaa, nan baadhaa, itti gaafatama gurguddaan qabaa. Firiidamii malee hin jiraadha. Sababa kanaaf waggaan kun natti baay'ate. Meeqa barbaaddaa jennaan 20 nagaatte. Sareen isa achii kaatee ani yaa waaqayyoo ta'e saree isa biyya keenyaatti sitti akka faranjii yaadina. Ani jette yeroo barbaadanitti na ari'atu jette. Halkan guutuu boqonnaan qabu jette iyyaan bulaa jette. Nyaata garuu akka barbaadan naan kennanii jette. Ari'atama bal'aan qabaa jette. Yeroo barbaade waraabessina nyaataa jette. Sababa kanaaf anis natti baay'ate umurii 40 jiraachuun barbaadu jette. Meeqa sii wayyare 20. 20 eeyyee. Namnachi ka'eetu yaa waaqayyoon 40 nan ga'uutii naa dabali jedheen. Jennaani isa jararraa hir'atee harreerraa 20 sareerraa 20 40 isa lammansaa fudhadhuu jedheen siifa ta'uu jedheen. Umuriin namaa meeqa ta'e? 80 ta'e. Amma namni gaafa jiraatu jecha tokko jira Amaarinyadhaan. Ganzab በ20 ዓመት ልብ በ40 ዓመት ነው. Namni onnee kan godhatu waggaa 40tti jedhu. Hanga waggaa 40 duratti namni jireenya nama tokkoof kan barbaachisu hundumaa hojjetee xumuruu akka qabu ni dubbatu warri xiinsammuu. Fuudhuus ta'ee, barachuus ta'ee, hojii qabachuu ta'ee, birrii kaa'achuu ta'ee wantoota barbaachisan hundumaa guuttachuu qaba jechuudha. Umurii 40 dura. 40 booda ijoollee guddisuu, biyyaa fi itti gaafatama godhachuu, wantoota bal'aa waa baachuu bara, obsuu bara jechuudha. Umurii obsa addaatiin jiraachuutti danda'u jechuudha. Sammuu isaa baay'ee bal'ata. 40 booda. Kanaaf hanga 40tti umurii namaati. 40 hanga 60tti dandeettii waa baachuu danda'u sun kan eenyuti? Umurii harreeti. Namni waggaa 60 booda maal ta'a? Waggaa 60 booda maal taata? Xoorataa baata. Xoorataa ba'uuchi maal jechuudha?
mana ooltaa jechuudha. Namni waggaa 60 booda hirribii yeroo dheeraa san qabu. Sa'aatii 3 faa sa'aatii 2 faa 4 faa rafa. Waggaa 60 booda maal ta'a? Dhedheekkamaa faa ta'a. Hin dadhaba waan baay'eedha. Guyyaa faa rafuu danda'a. Inni immoo umurii 60 hanga 80 kan eenyutu jechuudha? Kan sariiti jechuudha. Kanaaf umurii namaatti jiraadhu jedhama. 40 dura. Amma maaliifan kana isinii kaasaa? Jechichi wanti isaa ta'usi waan barsiisuuf ta'us waan wanti dhugaas of keessaa wanta qabuuf jechuudha. Dhugaa qabanaa jiru jaarsolii baay'ee wajjin dubbadheera. Siyaasa Oromoo keessaa namoonni jeeqaa jiran sababa isaan qabsoo Oromoo keessatti maqaa gaarii qabaniif dubbannee maqaa baasnee maal goonee barbaachisaa miti jenne malee namoonni siyaasa Oromoo jeeqaa jiran warra PP caalaa warra fuulduraan mul'attu ilaaltu sin jaarsolii qabsoo Oromoo keessa turanidha. I'm telling you the truth. Jaarsolii qabsoo Oromoo keessa turan kuni akkuma kanaan dura isiniin jedhe duudaan isa bara gurrisaa dhaga'uu odeessaa jiran. Dur gurrisaa hin dhaga'aa ture gidduutti duude. Wanti hunduu akkuma yeroo sanaatti fakkaata. Sababa kanarraa kan ka'e Oromoon qawwee dhachuun qabu jedhanii warra qabsaa'aa turedha. Qawwee dhachuun qabu Oromoon jedhanii. Dhufanii mallasiif miilla dhiqanii mallasiin dhufanii kadhatanii biyya galanii dhufanii eerpoortii takka deebifaman warra godhamaa turetu arra qabsoo Oromoo dhokatee ofartee godhe aangoo malee jechuudha. Warra PP gorsee balaa guddaa geessisaa kan jiru isaanii. Baay'ee maqaa qabsoo Oromoo keessatti qabu. Jarri kun dadhabaniiru jenne maqaa isaanii hin baafne. Akkas jedhamee hin dubbannu irratti dhoksaa hedduu garuu beekna. Qabsoo Oromoo keessaa jaarsoliin kun boqochuu danda'u. Rakkoon jaarsolii kanaa naa gala. Rakkoon isaanii bara dheeraa qabsaan dhimma Oromoo irratti. Jireenya ofii isaanii hin ijaarranne. Sababa kanarraa kan ka'e gaafa biyya galan konkolaataa kan kenneef maal kan kenneef qabeenya mana isaan keessa jiraatan kan kenneef mootummaa sana. Mootummaan qabeenya uummataa qabeenya abbaa qofaadha kootii kenneef. Kan ofiisaa miti. Mootummaan qabeenya ofiisaa wanta dhufu qabeenya uummataati. Garuu kan keenya jedhee waan amanu mootummaan biyya Itoophiyaa mana kenneefi konkolaataa kenneefi jireenya kenneefi waan isaa ittiin jiraatan waan kenneefiif jecha dhugaa qabsoo Oromoo achi goranii dhiibuuni. Dhiigi warra qabsoo kana keessa ture nama gaafata. Waan dogongora guddaadha. Dogongora jabaadha. Namoonni gocha kana gocha. By the way, abaa'oo diiguu keessatti ammasini PP jettuuni amma. Ammasini PP isinitti fakkaata miti. Abaa'oo diiguu keessatti namni gahee guddaa taphata. PP miti baay'ee. Warra abaa'oo keessa ture. Waan beennuuf jenna. Waan beennuuf jenna. Warra abaa'oo keessa ture abaa'oo diiguu irratti kan hojjetaa jiru isaanii. Hojii tokkoffaan gorsa jabaan eenyu maal tokko qabu kan kennaa ture isaanii. We are so sad. Baay'ee nu gaddisiisa. Garaan keenya gadda. Nu Daawwid Ibsaa kan ilaalluu fi itti gaafatama sana hunda fudhatee yeroo namoonni gatanii isa beennee miti. Inni bestiidha jennees miti. Garuu itti gaafatama sana fudhatee maqaa dhaaba kanaa qabatee taa'e. Har'a Leencoo Lataafaa Diimaa Naga'oofaa. Al tokko ODF jedhanii, al tokko gara isaa dhaqanii, al tokko achi dhaqanii. Wanti meeqa ta'anii Oromoon qawwee qabachuun qabu jedhanii. Harka duwwaa siyaasi Itoophiyaa siyaasa Noorweey itti fakkaate. Leencoo Lataafaa. Wanti ta'anii dhaloota dogongorsaniiru. Amma waan dhugaa tokko walitti himna. Jaarsolii kana warri bira jirtan Oromoo. Nus warri karaa jiratti himna. Yoo danda'ani soorama ba'anii gorsa dhaabbilee adda addaa ijaaranii dhalootaaf dabarsanii adeeman. Piliis siyaasa Oromoo keessaa ba'uu qabu. Maaliif beektu? Umuriin 60 booda wanti si gooti beektaa? Sodaataa si gooti. Hin beektu wanta amma ta'aa jiru. Sabara durii yaadda.
sammuun keessa durii sanas itti fakkaachuu danda'a. Sodaataa faataata. Dhalootaan maa'eessa akka ga'e faasiin galu. Dhaloota haaraa akka bitti akka jaartu faan beektu. Kanaafi boo'ichaan kallattii isaan amma jedhan kanaan karaa boo'uutiin sammii tokko gochuudhaan Itoophiyaa keessatti diimokiraasiin dhufuun jiru. Itoophiyaan utuu kanaan goote ta'ee silaayuna isa geesseetti. Sammii tokko goote namicha aangoorra jirutti sammii tokko godhanii keessumaa garee amma akka ammaa kanatti isa piroomooti gochuudhaan Itoophiyaa keessatti mirga argatan. Namoonni keenya gurguddaan kun garuu of beekuu qabu. Amma leencoo baatiif argiteetti yoo ta'e. Leencoo baatii baay'ee yaalan hundi keenya namni jibbuun jiru. Badii leencoo baatii balleesse garuu waan gurguddaa. Dhugaa isiitti. Waan gurguddaa badii hin jirre balleesse. Daataa dubbachuurraa jalqabee daataa warra Amaaraa. Miliyoona 1 jiru Oromiyaa. Achii kee 10 meeqa jiraadha. Achii kee maaltu jiraadha. Achii kee Oromoon karaan beeku jedhe. Balbala kanaan bayyootti meerri balbalisiin jedha Oromoon jedhe. Ofii isaatiiyyuu balbala ittiin bawallaalee wanti foreign affairs achi sakaanii Saawud Arabiyaatti dhaqee ammoo wanti ta'e ittiin jedhe dammaqee. Agartanii namoota akkasiitu bakka qabate kadhannaadhaan akka Oromoon wanti waa argatu. Nuti koo ni beenna bari kaadiree Abiyyi Madiif akkoo sirriimatti jara kana beenna. Jarri kuni fedha Oromoo miti fedha isaanii eegsifatan danda'anii gaafa jennu sammuun isaanii dhimma shira hojjechuuti. Gaaffiin Oromoo gaaffii shiraan deebi'u miti. Gaaffii fuulduraaf ifaaf ifatti mariin deebi'u gaaffii kan kooti gaaffii kan keenya jedhu ifaaf ifatti deebi'u. Shira hojjettee gaaffiin deebisa wanta dhuun hojjetu. Amma shira isaan sammuu isaanii kan yaadu shira yaadu beektu. Amma jaarsoliin keenya amma wantoota an kunis shira tokko yaadu. Siyaasa yaaduun gadhee miti garuu shira. Shirri gaarii miti. Shiraaf siyaasa adda adda baay'isuu. Shiraaf siyaasa adda adda. Wanti kaaba ta'e kanaan Oromoon akka mo'atetti faalaadhu. Kaabni kana booda wanti wal lolaan iyyuu warra jiru yaa ta'u garumaan karaa amma deemu miti. Amma wantoo darbe maal jenna hanga ta'u qabu darbe jechuudha. Kanaafi jaarsoliin keenya kuni warri beektanitti nu himaa bilis sirrii miti baay'een hojiin isaanii. Kana booda siyaasa Oromoo keessatti isitti moon the most important persons warri jedhan namoota amma mana hidhaa jiranidha. Namoota amma mana hidhaa jiran Jawaar Mohaammed fa'a Koloneel Gammachuu fa'a warri ABO sana isaan kana siyaasa wanti Oromoo kan fuuldura tarkaanfachaa jiru isaan dudduubaan isaan caalaa wanti noo nageenya keenya immoo marroo fa'i waboodha. Humni keenya immoo hardi paawuriin keenya immoo isaan poolisii Oromiyaati ofitti deeffannasas rakkoo hin jiru. Waraana keessaas warri ogummaa qaban ofitti deeffanna. Tokko goona Oromoo isa gamaa gamas jiru isas citti battane. Amoonte kaadireen irraa gootu maal battanteeti. By the way, Taayyee Danda'a maaliif akka inni ABO jibbu isinitti meera? Maybe namoota tokkotti meera kanaan duran. Dhageessaitu ta'uu danda'a karaa adda addaa. Garuu warra dhugaa isaa siittan. Taayyee Danda'a qabsoo Oromoo keessatti nama hin qabsoofne jechuun dandeenyu. Qabsaa'eera. Nama yuunivarsiitii waggaa 16 barate. Wayyaaniin baay'ee rakkisteetti. Nama fuuldura amallisaa akkuma argitan kana Oromummaa isaa irratti garuu diriirii hin beeku. Nama Oromummaa isaa irratti isa guddigaa dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu waa isiitti wanta akkas isa godhe maal akka ta'e isiitti ba'een ABO bira dhaqaa jedhee karaa bahaa karaa Harargee ABOtti si geessina ittiin jedhaniitu teknii warra wayyaanii tika wayyaanii tun ta'anii double agent warra jennu beektu tika keessa double agent kan jedhamu jira. ABO ofiisin hojjeta ture wayyaanii ofiisin hojjeta ture wayyaanii ofiis tika ABO ofiis tika wayyaaniitti si geessina ABOtti si geessinaa jedhe gurbaan dhiphateeraa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti wantiidha Oromummaa isaatti nama jabaadha. Fuudhanii kaan fuudhanii karaa Harargee gaafa ka'anii karaa bahaa gurbaan qabamee dhufeetu Taayyeen keessanii mana hidhaatti of argee jechuudha. Dhufee gaafa mana hidhaatti of argu maaliif
harka dabile jentii gale. Harka baawwan jira seenii. Mana dhaaseenii mana dhaa keessatti baay'ee warri wayyaanii rakkisanii. Rakkoo baay'ee irraan ga'anii nama aqwaamii isaa dabarsee kennu miti. Isa booda maal jedhu? Abaa'oomti jedhamtu sun iyyuu kan wayyaaneeti jedhe. Jedhee amanila amma gaagummaa sala asirratti gaama. Caasaamta abaa'oo jedhamtu suni caasaa wayyaaneeti. Jedhee of amansiise. Isa rakkoon sun waan ga'e. Rakkoon sun garuu isa qofarra hin geenye namoota hedduu irra ga'e. Caasaan kun kan wayyaaneeti jedhee of amansiise achii ka'ee karaatti abaa'oon badu qofa. Xiqqoo bakka san argate hojjeta. Dhaloota abaa'oo deeggaru achii shanee jedhe asii girrisa jedhe asii maal jedhe against Oromoo interest hojjeta. Waan hundumaa dhaloota of jala jiru dhaloota tuffatanii dhaloota irratti ka'an jechuudha. Dhaloota ni barsiista malee tuffattee eessa geessa eenyuun qabattee deemuudhaaf. Eenyuun qabattee deemta. Kanaaf dabile jentii harka buutee tokkas taate jechuudha taa'ee. Dabile jentii abaa ofiisii wayyaaneefis hojii tikaa hojjettu harka buuteetu kana taate akkas jechuudha. Akkas ta'eef jechuudha. Kan akkasii baay'ee jira Oromoo keessa. Yoo namni tokko badii tokko hojjete namicha sana laallee dhaabota kan jibbinu. Dhaaba keenya kan jibbinu. Ani wanta baay'ee gammadu tokko sitti immoo ijoollee keenya ijoollee naannoo ijoollee Oromoo naannoo Arsii baay'ee wanta isaanitti gammadu tokkoon argaaramu. Kamaal galchuu badii inni balees tokko tokkoon baay'ee dubbataaf. Tokko tokkoon. Dur wanti naannooti badii gurguddaa wanti inni warra baa'u maarratti hojjete ba'anii dubbachaa. Maaliif? Dubbiin dhimma Oromooti. Dubbiin dhimma biyyaati. Dhimma namoota dhuunfaa miti. Baay'ee dhimma nama dhuunfaa wal qabatu miti. Abbaa koo maan taane haadha koo maan taane dongoraan dogongortee taa'in. Kallattii hin miineen. Amma nuti qabsoo Oromoo keessatti amma jaarsolee amma kana kunoo dogongortanii to'ichaa irra miti itti himuu qabna. Arrabsoon barbaachisu maaliin bara Oromoon gaafachii wal arrabsu warri kaan achii gammadu. Keessumaa gaafa Oromoon Amaariyyaadhaan walii isaa arrabsu. Afaan yoo walii keessan arrabsitanii adaraa keessan afaan Amaariyyaan hin godhina Ingiliffaan hin godhina waliima keessanitti mana ofii kan maatii jechuudha dheekkamsa maatiiti. Dheekkamsa maatii beektuuni dheekkamsi maatii wal balleessuuf miti wal ijaaruudhaaf. Gaafa dhattanii ormatti labsattan garuu ormi lakkaa jarattiin kun akkasii silayyuu hedheetu gidduu seenaa jechuudha. Gidduu seena akkasitti uummata keenya sammuu rukutu. Isittii kanarratti of eeguun gaariidha. Kanaaf jaarsolii amma nu rakkisan kana qabsoo Oromoo keessa boqonnaa fudhatanii dhaabbilee biraa ijaaran gaariidha. Gaariidha. Yoo isaan nu gaafatan immoo Oromoon walitti buusee wanta barbaachisu amma har'a piipiin laattuuf kana qabeenya uummataati garuu illaannaaf. Garuu nu haadhiisan. Ani kana jettan. Oromoof qawween hin barbaachisu, Oromoof kun hin barbaachisu. Sodaa qabna ittaansee kan biraa dhufe nurraa fudhata. Aangoo qabatee taa'ee nama bo'oo. Namoota akkasiiti bari. Namoota aangoo qabatanii waan godhan wallaalan. Amma biyya madaa aangoo qabate. Maal nu godhe? Qulfii keenya gurgurate. Qulfii qabsoo Oromoo dabarsee gurgurate. Oppidiyoon aangoo qabannaa achii bushilattee yaaddi qulfii dabarsee gurgurate. Jiru Oromoon keessa mootummaa federaalaa keessa aangoo gubbaarra jirudha. Aangoon aangoodha. Aangoon aangoodha. Ministeera dhimma alaa yoo jettee jaallattu jibbitus dubartii jedhamtu burtukaana ayyaanoo ilaalanitan. Kan ilaaluu qabu Dammaqee Mokonnon isa gubbaatu murteessa. Birookiraasii sirna Itoophiyaa beekni. Decision making. Aangoo mootummaa federaalaa qulfii isaa hunda gurgurate Abiyyi. Hunduma isaa gurgurate. Sektarii ikoonoomii hin gurgurate yaadinitti. Sektarii nageenyaa hin gurgurate. Sektarii waraanaas gurgurate yeroo dhiyootti. Hunduma isaa qulfii gurgurate. Asii oppidiyoon aangoo qabadheera jettee teessee Oromoo irratti boonti. Qabanneera jettee maal jettee amma Shimallis Abdiisaa koo kas irraa kaasii stop yoo inni ittiin jedhe kun dhaaba. Maaliif? Influensii warra naannoo Finfinnee sana jalaa ba'uuf immoo warra Eertiraa qindeeffataara. Waan namichi hojjetu shirrii namichi hojjetu adda baasanii understanding godhan. Kanaaf waccina boonya wanta ta'uuf jedhu beenna waan ta'eef. Isa kana akka namni keenya nu hubatu barbaada. This is my topic. Kanaaf iyyuu gaa Abiyyi akka namicha sangaa barbaadu nu godhe jechuudha.
arra jechoota baay'een isinii dabaluutti jira nan beekan dheerachuu danda'a. Namichatu jedhani sangaan duraa bade. Sangaan duraa bannaanii caakkaa keessaa sangaa barbaaddata. Isa boodan dhabe gaafa dhabu yaa Waaqayyoo yoo sangaa kana naaf argite birrii 10 sii kennaa jedhe. Hin barbaade. Amma sangaan argamu jedhe. Yaa Waaqayyo birrii 20 sii godhaa naaf argi sangaa kanaa jedhe. Amma sangaan argamu jedhe. Osooma jedhu birrii 50 godhaa jedhe argamuu dide. Osooma jedhu 500 godhaa jedhe argamuu dide. Isa booddee maal jedhe beektu namichi bakka gaa yaa Waaqayyo sangichuman sii kennaati sangaa makaanaaf argi lubbuudhaan jedhee zooree gaafa laalu sangaa arge fayyaa ta'e Waaqayyo argadheera shii dhiise argadheera siif hin kennu argadheera sangaa koo. ABIYif akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2007 aangoo qabachuusaa ji'oota xiqqoo dura Oromummaa nutti labsaa ture. Finfinneen koloneeffamteetti sirna warraa Abisiiniyaatiin koloneeffamtee uummata achi jiru buqqa'eeraa badeeraa galaana bichuufaan buqqa'ee badee. Kanaan dhugaa keenya deeffannaa lollee sirreeffannaa wanta hunda Oromummaa ibsan dubbataa ture. Gaafa dhaqee aangoo qabatu garuu Oromummaa balleessuu irrattitu xiyyeeffate. Nama Oromoon ija isaa duratti ilaalu hundumaa mana dhagashuu fi balleessuu ajjeesuu irratti xiyyeeffate sirni isaa. Warra isa bira turan warra isaa wajjin qabsaanii wantoota hedduu hojjetan ofirraa ari'e. Akka namichi sangaa barbaade waaqa kadhate gaafa sangaa argu dhiisa argadheeraa jedheeti. Akkasii jechuudha biyya miti. Saattis waa'ee. Kanaaf irratti qabsoon waan biraa taane miti. Wanta irra dubbannu kun immoo har'as kan nama baay'ee hin galaa booris hin galaaf jennee yaadna. Isa kana fakkaata. Har'a yaadan ibsuuf dhufe isa kanaadha. Naa galatooma. YouTube korratti join godhaa sirriitti subscribe godhaa waan baay'ee argattu. Achitti waa'ee siyaasaa qofan dubbadhu waa'ee biizinesii baay'een dubbadha. Kallattii ittiin hojii uummattan karaa itti qabeenya keenya harka namootaatii baafannee qabeenya kan keenya godhannu walitti dhufnee akkatti hojii hojjennu akkasumas imbasiiwwan garaagaraatii yeroo paaspoortii baafattan yeroo viizaa baafattan maaltu barbaachisa biyya kamtu isinii gaariidha haala jireenya waliigala jireenya dhala namaa jireenya fooyya'aa irratti nan hojjedha YouTube irratti. Isa kanas akka hordoftanii Magarsaa Booshee Daannoodha YouTubein ko. Facebook ko jalachi gadi yoo galtanii argattu linkii isaa dhattanii kiliik gootanii subscribe gootanii waan hedduu argattu. Wanta isin immoo irratti gaaffii na gaafattan irratti immoo isiniifan hojjedha. Uummata keenya afaan keenyaan itti muudha kaayyoon keenya. Maaliif uummanni keenya access hin arganne afaan isaatiin nutti fakkaata malee biyya Itoophiyaatti access seeraan hin arganne Ingiliffaa fi Amaarinyaan baasee uummanni keenya dhaloonni keenya haaraan afaan isaatiin akka argatuuf kanaan hojjenna. Afaan biraan dandeenya ittiin hojjechuu. Ani afaan lamas afaan sadiin hojjechuu nan danda'a. Garuu maaf kana goona uummanni keenya afaan isaatiin tajaajila barbaachisu akka argatuuf jechuudha. Isin immoo yeroo kanatti nu waliin taatanii nu hordofaa jiraachuu keessan ibsuudha jechuudha. Karaa YouTube haala gaariin ibsuu danda'uu qabdu. Karaa Facebookis akkasumas Risaa Global kan jedhu peejii tokkos jira jala hundasaa yeroo kana goonu maal taana jechuudha. Waliin hojjetaa deemna. Dhaloota jalaa ijaaraa adeemna jechuudha. Dhaloota ijaaraa deemna. Bor biyya keenya kan keenya godhanna gaaffii irra gaaffii jechuudha. Kana gaa kan inni isiniin jechuu barbaadu naa jabadha. Amma yoo gaaffiin hin jiru ta'ee gara xumuruutti dhufa. Viidiyoo kan dhaggeessaaru nan beekaa dhiifama. Gaaffiin hin jiru yoo ta'e gara xumuruutti dhufa. Keelloo irratti seenaa naan jette seen tokko. OMN ramaa irra nan jira ilaala. Tooppikii wanti godhan ibsine malee OMN yeroo baay'ee jira. Warri bultuun biroodkaastingii faaras nan jira jala jalatti ilaaluu dandeessu. Achirra miidiyaa nan jira. Keelloo irratti tureera duraanii. Miidiyaalee tokko tokko irra gaafa yeroo qabu nan dubbadha. Egaa karaa garaagaraa hundumaa dubbachuu ni danda'ama. Jabaadha. Gaaffiin hin jiru yoo ta'e yoo gaaffii qabdu ta'e gaaffii namoota xiqqoo rifleekti waan hin godhuuf namni yoo gaaffii qabaate gaafachuun mirga tooftaa kanaan itti deemna waan ta'eef yoo gaaffiin
ammaa kaastanii jira ta'e daqiiqaa tokko isinii kenna. Wanti isinii hin galle wanti waa'ee Itoophiyaa yeroo baay'ee gaaffisii ta'e yoo jiraate wanta na gaafattanii yoo nan beekate isinitti himaa jechuudha. Kanaaf daqiiqaa tokko isin eegaa yoo gaaffiin hin jirte garuu nan xumura. Baay'ee naaf galatoomaa naaf ulfaadhaan isiniin jedhaa. Gaaffii yoo jiraate barreessuu ni danda'ama jechuudha. Inni tokko Ingiliffaan afaan Oromootiin barreesse moo eliminate akkamittiin gochuu dandeenya eldersii keenyaadha. Ingiliffaan kennatti fide ta'ee sumata akka ta'e hin beeku. Eliminate hin goonu hin balleessinu kan keenya garuu teessisuu qabna, soorama ba'uu qabu, gorsuu qabna. Soorama akka ba'an. Warra miidiyaatti immoo qabna keessumaa miidiyaa irrattis ba'anii wantoota adda addaa hojjechuudha. Nu gorsuu nu wanti ta'uu qabu malee siyaasa gidduu galanii jeequun gaarii miti. Oromoon hidhachuun qabuudhanii Oromoo humna dhabsiisaa deemuun sirrii miti. Biyya akka Itoophiyaa humnaan malee hin sirraa. Humna si jaarrachaa dippiloomaasiis karaa hunda qabsaa'uu qabda biyya akka Itoophiyaatti jechuudha. Kana egaa isa kanaadha. Maqaa yuutuubii kootii Magarsaa Booshee Daannoodha. Wanti koo jala gala amma FB koo kana jala yoo galtanii gadi buutanii yuutuubii kana sheer godha jira. Isarraattanii kiliik gootanii argachuu dandeessu jechuudha. Kana maqaa yuutuubii koo akka itti argattaa jechuudha sultaan. Itti galli Itoophiyaa maaliin aan jedhani tokko. Itti galli Itoophiyaa gaa itti gala yeroo jedhu yaadi isaa kanatti fakkaatu akkam taati gara fuulduraatti waan jedhu. Ani Itoophiyaan gaa yoo biyya sirrii biyya bareedduu taate natti tola yoo guddatte natti tola. Biyya uummatii waan ta'eef jechuu kooti. Itoophiyaas ta'uu dhiisuu dandeessi maqaa jijjiirachuu dandeessi garuu riijiniin sun akka guddatu qabeenya uumamaas akka fayyadamuun barbaada. Uummata hundumatu hiyyeessa waan ta'eef jechuudha. Okay. Ergaan kee uummata bal'aa bira akka gahuu keelloo fa'aa OMN faanaan jedheera. Nan jira achirras isin jedha OMN fa'aarra ilaaluu dandeessu. Magarsaan keenya wantoota hiriiroo dhimma dippiloomaasii irratti nan jira jechuudha. Asirratti sheer ta'ee jira gara gadiitti ilaaluu dandeessu. Gara fuulduraatti isin dhumna gaa yoo isaan nu affeeran. Beeshee gaaffii qo'atii Oromiyaa walaboomte deeggartamoo Itoophiyaadhaan jedhe. Isinitti makana wanta kana irratti gaaffii nama baay'eeti. Kun murtee uummataati, murtee nama tokko miti. Murtee uummata bal'aati. Ani kan hin deeggaru dandeettii uummanni keenya ofii murteeffachuu isaatiin deeggara. Carraa uummanni Oromoo murteeffachuu danda'uuti. Dhimma kana gaaffii kana uummata Oromoo hundumaaf dhiyeessite uummanni Oromoo Itoophiyaa kana keessatti itti fufna yoo jedhe Itoophiyaa rakkinan qabu. Akka nuuf ta'utti ijaaranne jechuudha. Lakkii Oromiyaa taana qobaatti baana yoo jedhe immoo filannoo uummatichaati jechuudha. Ani kan mataa ofii kooti kana filannoo uummataan deeggara. Ani diimokiraatiidha waan hin ta'eef wanta uummata Oromoo jedhu. Qabsoon keenya iyyuu uummanni keenya ofii isaatii haa murteeffatudha. Ofii keenya qobaa jiraachuu ko biyya barbaaddetti lammii taate jiraatta. Garuu uummanni Oromoo dandeettii murteeffachuu haa qabaatu. Isa kana. Kanaafi murtee Oromoo irratti hundaa'a jechuudha kan koo qofa miti kun. Kanaaf gallachuun yoo anaaf rakkina hin qabu. Wanta Oromoon jedhe garuu hin ta'a. Garuu Itoophiyaan jaallannu jibbinus lafee Oromooti. Isin kaaba isin jettan maal jettan saayikooloojiidhaan jijjiirame malee Oromoon hedduudha Itoophiyaa keessa hamma isin beektan caalaa. Oromiyaa qofa osoo hin ta'in Goojjam yoo dhattanii Oromoo macaati baay'insaa. Goojjam deemtan jechuudha. Oromoo nama dheeraa maal agartan kun naannoo Baardaar Zuriyaa yennaan deemsaa jedhu jarri ilmaan dhiinsaatu jira. Oromoo macaati baay'insaa. Garuu eenyu isaa jira. Gondor yoo dhattan lafa Azazoo jedhamu tokko jira. Oromoo ijoollee waraanaa. Oromoo maqaan akaakayyuu maqaan abbaa. Maqaa Oromoo argitu. Afaan Oromoo garuu hin galu. Naannoo Benishaangul dhattan akkas Oromoodha. Biyya Oromooti. Baay'insaa. Naannoo hedduu Gambeellaa dhattan akkas. Baay'ee Itoophiyaa waan hin beekuu fi Oromoon Oromiyaa keessa qofa namatti fakkaata namni hin beekne. Oromoon akka jirutti qabatee kan jiru. Maal godhan garuu aadaaf afaaniin adda baasan. Maaliif wanta Itoophiyaa jedhu kanaan saayikooloojii namoota baay'eetu diigame uummata Oromoo irratti wanta hedduutu hojjetame waan ta'eef kanaafi murtee Oromooti jechuudha inni kun. Oromiyaa Itoophiyaa akka nuuf ta'utti ijaarrannaan rakkina hin qabu. Isa jedhuudha gaaffiin kee Oroosuun jedha. Ishi sanyii mooti. Isuma dubbadhee dhagaa. Gamtaa Awurooppaa wanta ni jedhu hin beeku garuu biyyoonni tokko tokko aarii qabu. Hiriiras jarri ba'aa jira irratti namoonni natti himaniiru.
wanta isaan godha ilaallaa yoo Oromoo irratti hojjete waan baay'ee jira jechuudha. Wanta baay'eetu irratti hojjetamuu danda'a. Ishii kana durataan ABIYif jijjiiramu durataan ABIYif jijjiiramne baay'isee wayi. ABIYif warri bilisiginnaa uummatantu ABIYif bakka lamatti qooduu fi akkuma siniin jedhe bari jaarsoliin siniin jedhe koleen cufaa qofa miti bari. Wantoo faanis keessuma jiru araarsoo faanis qajeelaa mardaa saafaas warruma sana keessa hundi isaanii. Isaantu walii galuu dhabee nu rakkise kunoo egaa akkuma siniin jedhe qabeenyaan qabanii qabsoorra yeroo dheeraa turanii PB'n konkolaataatti laattee manatti laattee boomsite jechuudha bitti. Dhabiinsi qabeenyaa kana afaan nama godhaa jechuudha. Namni yoo waa hin qabne hin bitama sammuunsa. Dhugaaf garuu kan hin bitamne immoo jedha namni. Kanaaf isatti kanallee sirriitti adda baasuudha jechuudha. Namoota hin bitamne immoo balleessuun kaayyoo jalaatii jechuudha. Kanaaf dura bu'aa ABIYif jijjiirame jedhee namoonni hin jijjiiramne ammaaf hin jijjiiramne. Jijjiiramuu qabu godha naman. Ishi. Okay. Waayammanniiti. Wanta gaaffii ta'e qofan ilaalaa jira kanaafanii yoo gaaffiin cimaa deebisuu qabu jiraate. Ishi. Kana gaa naa jabaadha. Naa galatooma. Isa kan ABIYif jirta ati naangalle gaaffiin kuni maal jechuu barbaade waan naangallee fi gaasuusi. Isa kan ABIYitti jirta ati maal naan jette. Waa Itoophiyaa irratti ilaala. Nan beeku. Ishi. Jabaadha. Okay. Nurraa hin tutturinnaan jettaniittu naan jedheerani tokko. Rikaan galateeffattaniittu ulfaadha. Fayyaa ta'a. Warra galgala ta'ee biraa galgala gaarii. Bakka guyyaa ta'e immoo guyyaa gaarii. Warra isin biraa ganama ta'e immoo biyya daddaartan ganama gaarii. Isiniif haa ta'u gaa horaa bulaa badhaadhaa guddadhaa jiraadhaa eebbifamaa. Ani isiniin jedha gaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma.